artistoota Oromoo akkamitti miiliyoonera ta'uu danda'an akkamitti miiliyoona hedduu laalamanii akkasuma miiliyoonera ta'uu danda'an miiliyoonera ta'uudhaa fi YouTube irratti miiliyoona hedduu laalamuu qabu jechuudha. Akkamitti artistoonni keenya sirbi isaanii kan biraa caaluu danda'an yeroo hedduu miiliyoona 60 jenna. Akkasuma ammallee artistoonni Oromoo ammoo kan laalamanii 200 dhiheenya kana jechuudha wayyaa'utti jira. Kana caalamuu akkamitti miiliyoona 10 laalamuu danda'ama. Yeroo kana isiniin jedhu artistoota yeroo isiniin jedhu kan diraama dalagu kan fiilmii hojjetu YouTube channelota warra gartee YouTuberoota haaraa jechuudha. Warroota gartee YouTube haaraayotaaf illee namoota YouTube hojjetu kamiifuu ergaa guddaa qaba jedheetii yaada. Wanna arsii dabarsuu deemu jechuudha. Waa torba wal duraa duubaan isa torba faammoo iccitiidhaan isin himaa jechuudha. Akka Oromoo qofaaf galutti baay'ee tokko isin fayyada jedheetii yaada ergaan kiyya qorraa kuni akka artistoota bira ga'ullee abdiin qaba. Kanaafuu eega gara YouTube'itti dhuftanii akka durii kaaseen hin jiru, CD hin jiru, Memory hin jiru karaa YouTube'iin jechuudha. YouTube ammoo akka kaaseetaa fi Memory CD saniin addaa jechuudha. Kanaafuu waa torban kana sirriitti hordoftan yoo ta'e sirbi keessan yoo miiliyoona 2 laalafuuf deeme gara miiliyoona 4tti akka isiniif siqu abdiin qaba. Kanaafuu haga dhumaatitti na hordofaan isiniin jira. Ani Abduu Boobaalaa Birraa'ee warra jalqabaa dhuftan ammoo subscribe godhuu maatii keenya irratti makamaan isiniin jira. Hordoftoonni kiyya ammoo irra deebiidhaan baga gara channel kiyyaa dhuftan isiniin jira. Wanti kun hedduu isin fayyada jedheetii yaada. Wantoota kana keessaa kaa'isa tokko iccitiidha. Dhumarratti akka Oromoo qofaaf galutti isiniif himaa. Tokkoffaa irratti maalinni sirba keessan yeroo hojjettanii fakkeenyaaf akkuma isinuu beektan ka sirbi kun fakkeenyaaf daqiiqaa sirbi bareedaan daqiiqaa 4 haga daqiiqaa 7 sirbi tokko yoo dheerate daqiiqaa 7-6 gabaabaan ammoo haga daqiiqaa 2tti illee jiraachuu danda'a jechuudha. Keessattuu sirboonni mimmi'aawan inni gabaabbataa jechuudha yeroo hedduu. Kanaafuu sun ogummaa warra artistootaati. Sirba san keessaa mata dureedha. Amma wannan isin jechuu barbaade tokkoffaa irratti mata duree sirba sanii jechuudha. Kan mata duree godhachuu deemtan fakkeenyaaf amma yeroo hedduu sirba akkana Oromoo Itoophiyaa jettaniiti maxxansitu. Fakkeenya tokko amma fakkeenyaaf Galaanaa Gaaromsaa wal agarraadha. George Abbuudha tirri sirna aalamaati. Mata duree jechuun isa kana jechuudha. Sirba keessan san keessa jecha furtuu ta'e jechuudha. Waan sirba san guutuu ibsuu danda'uudha gabaabinaani. Durii albama irratti maxxanfama. Wanni kuni albamaa fi mata duree yookiin CD yookiin kaaseeta irratti maxxanfamaa ture jechuudha durii. Amma ammoo YouTube irratti mata duree irratti hojjetamaa jechuudha. Isa kana akka gaariitti sirba keessan jechuudha uf qofa osoo hin taane saahiboota keessan artistoota isinirra gurguddaa namoota hedduu mariisiftanii mata duree isaa keessaa baasuu qabdanii. Inni kun gahee ilaalumsaa baay'ee tokko murteessaadha. Keessattuu akka gartee Oromoo hundaaf galutti Oromoon tunufiifuu bal'oodha. Sabaa fi sablammoota jechuudha Oromoon mataa isiitiifuu. Yeroon kana isiniin jedhu akkuma afaan Ingilish bal'aadha, afaan Arabaa bal'aadhaatti afaan Oromoollee bal'aadha jechuudha. Oromoon kaabaa, Oromoon bahaa, Oromoon jiddu galeessaa kan dubbatu golloqonni isaa wal dhaba waan ta'eef kan Oromoo hunda harkisuu danda'u kan sirba keessa san mul'isu fayyadamuu qabnu jechuudha. Inni lammaffaa ammoo taabneela. Isa kana jechuudha tokko waan bakki itti artistoonni keenya itti kufaa jiranii taabneel jechuun footoo fuula irratti maxxanfamu san fakkeenyaaf artistoonni keenya hedduun tarii nama habashoota warra gartee afaan san hin beeknes warra hedduu si waliin haasofnetti kennuu dandeessa jechuudha sirba keessanii. Yeroo har'aatan argutti jira lika warroota habashoota fa'aatti kennitan jechuudha. Footoo magartee moobaayil kee keessaa qabdu kama duraan kaate tokko kana irra godhi jettee itti kennu osoo hin taane footoo bakka 4-5tti kaatee ogeessa jabaadhaan kaatee footoo sirba keessan mul'isu akka gaariitti bareechiftee yeroo siin jedhu qalamaa miti. Uffannaadhaan haa ta'u uffata yoo qabaatte yoo hin qabaannes kireeffattee akka gaariitti walumaa galatti akka footoon suni nama sirba san dhageeffatu harkisuu danda'utti sirba sanis eenyummaa sirba sanii mul'isee eenyummaa Oromoollee kan keessatti mul'isuu danda'u jechuudha. Keessattuu artistoonni haaraan isa kana sirriitti hojjetuu qabdan jechuudha. Bakka tana bakki namni keenya irra guddaa itti kufu amma sirboota namoota Oromoodha kan habashoota biratti maxxanfamu fa'aa screenshot godhanii yeroo irratti godhantu mul'ata jechuudha. Kuni gonkuma waan ta'amuu hin qabne screenshotini miti jechuudha. Footoo bareeda kaatanii taabneela hojjetuu qabdan. Taabneela yeroo hojjettanii nama ogummaa qabuuni fakkeenyaaf YouTuber haa ta'u nama ogummaa garagaraa qabuuni taabneela jechuudha. Bakka 4-5tti hojjechiiftanii inumayyuu tokko osoo hin taane keessaa filatuu qabdu jechuudha kan isinitti bareede. Taabneela mata dureellee achirratti katabama waan ta'eef jechuudha. Taabneelli bareede taanaanii sirbisan parsantii guddaa jechuudha taabneela kan akka laalamu godhu. Wanni kun durii
akkuma reefu isiniin jedhe kafara kaaseetaa irratti hojjetamaa ture CD gubbarratti hojjetamaa ture akkasuma poostara guddaa alatti maxxanfamu jechuudha durii gaafa kaaseetaa alatti kan maxxanfamu san jechuudha amman tana sun hundi bakka tokkotti deebi'ee taabneela YouTube irratti hojjetama jechuudha taabneela akka gaariitti hojjechuun dirqama artistoonni Oromoo bakka kanaan dadhabina guddaadha mul'isaa jiru jechuudha kanaafuu taabneela tokkochaa miti nama 4-5 hojjechiisi mata duree waliin itti kenni nama 4-5 hojjechiisi keessaa filadhu jechuudha cal jettee footoo kee itti kennite namoota habashootaa faa jechuudha isaan humaa isaan hin miidhu ati ammoo hamileedhaafis baasiidhaan illee si miidha sirbi kee fakkeenyaaf itti ifaajjee maxxansite yoo namni 1,100 takka 1,200 si ilaale hamilee kee illee si tuqa baasii ati itti baaftellee cinaa tokkollee irraa si hin deebisu jechuudha inni biraa ammoo kilippii yeroo waraabdanii kun ammoo diinagdeerratti hundaa'a jedheetii yaada guyyaa fi halkan wantoota garagaraa ka bakka adda addaatii kun ogummaa warra waraabuutiif akkasuma diinagdeerratti hojjaa hundaa'a waan ta'eef kilippii keessan bakka adda addaa jijjiirtanii kuni maaliif isin gargaara hatta sirbi keessu yoo nama saniif ta'uu baateyyuu jijjiirraa kilippii keessa sochii inni agarsiisu san laaluudhaafi namni sirba keessan haga dhumaatitti ilaalaa jechuudha yookiin ammoo seeneetumaan dhiisi kun naaf hin taane jedhee keessaa bahuu danda'a waan ta'eef namni ammoo viiwarri gattuqanii keessaa ba'an faayidaa tokko illee hin qabu gubbaa kanarratti miiliyoona si ilaalame yoo ammoo laalamee hin xumuramin faayidaa tokko illee hin qabu jechuudha kanaafuu akka namni ilaalee xumuruu fi kilippiin kee bakka jijjiiratee halkan guyyaa iddoo bakka babbareedaa hunda of keessatti hammatee yoo ta'e kun ammoo diinagdee irratti hundaa'e waan ta'eef jechuudha san akkasitti hojjettu jechuudha inni kun kan ogeessi godhuu qabuudha jedheetii yaada inni tokko ammoo ijoon kan artistoota kennamiidha jiru waan kana yeroo hedduu amma durallee isiniin jedheetiin jira kilippii yeroo waraabdan seera YouTube eeggachuun dirqama keessanii jechuudha gaafa durii namni siidiitti waraabameeti niimooritti waraabame achirra televizyiina isaa irratti ilaalama amman tana YouTube irratti ilaalamaa jechuudha namni manatti galfatee ilaalatu mana YouTube irratti ilaalama waan ta'eef warri YouTube seera mataa isaanii kan tumatan san eenyumaafu bakkan kennanii jechuudha social media hunda yeroo kan isin jedhu YouTube qofaa miti Facebook dabalatee amma sadarkaa mootummaatitti social media irraa wantoota waan seerota agartee seera YouTube social media cabsan jiranii ugguraa jiran jechuudha sadarkaa itti mootummootaatitti jechuudha kanaafuu seera YouTube akkan cabsinetti qawwee qabachuu wantoota garagaraa waan kanarratti yeroo hedduu amma durallee dubbadheetiin jira wantoota kanneen sirriitti of eeggachuu qabdan jechuudha kilippiin keessanii amma fakkeenyaaf aadaa Oromoo naannoo tokko tokko keessatti gootummaa isaa mul'isuudhaaf yeroo qawwee qabate sirbutu jira jechuudha yeroo qawwee qabate sirbu kana keessatti wanni kun maaliin isin miidhani beektu tarii warri YouTube aadaadha jedhee isin dhiisuu danda'a reeportiin gaafa duubaan dhufee jibbaa lallabutti jira jeequmsa kaasutti jira yeroo jedhame kanaafuu yeroo ati qawwee qabattee dhukaasa fakkeenya dhukaasa agarsiiftu yoo duubaan reeportiin sitti dhufe achirraa si kaasan jechuudha artistoota ciccimoo hedduudha ka waan kanaan miidhamanii akkuma isinuu yaadataa fakkeenyaaf Raayyaa Istuudiyoon sirba meeqaatam waliin gubate jechuudha kasaaraa guddaadha kun amma warri YouTube reeportii qofaan namarraan kaasu jechuudha garuu reeportiin duuba jiraate akshiinni ati mul'iftu suyyoo waan sanii wal fakkaate jibbaa lallaba siin jedhaniiti haala gartee akshiin ati mul'ifte saniin qawwee qabattee waraana qabattee wantoota garagaraa ati mul'iftu achirratti meeshaa lolaa jechuudha walumaa galatti yoo ammoo aadaadhaaf fakkeenyaaf amma keessattuu ammoo warroonni fakkeenyaaf waaqeffata warroonni waa'ee irreechaa maal kana yeroo sirbanii dhiiga faa waan akkasii faa'atu mul'ata dhiiga sanis yoo feekii fayyadamtan irra wayyaadha jechuudha gara warra YouTube'itti yeroo hedduu dhiinillee hedduun hayyamamu waan ta'eef jechuudha kanaafuu wantoota seera YouTube cabsu kana sirriitti yoo ofii beekuu baattanis nama beeku gaafattanii akka gaariitti kilippii keessan keessaa yoo eedan yoo ammoo sirba akkasii kan hojjetan ta'e kilippii caalaa audioodhaan yoo maxxansitan irra isiniif wayyaadha audio yeroo isiniin jedhu audio normaal audio son taane MP4 fakkeenyaaf viidiyoo sochii hin qabne jechuudha MP4dhaan hojjettanii yoo maxxansitan irra wayyaadha kilippiin keessan suni fakkeenyaaf yoo dirqama fakkeenyaaf ka'iilolee hogguu jedhu teessee ka'iilolee jechuun suni natti hin mijatu yookiin ammoo qawwee agarsiisuu qaban yoo dirqama taate waraana adda addaa agarsiisuu qabaa yoo dirqama taate ammoo feekii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha biyya keenya keessatti feekiin ka hedduu hin baramne waan ta'eef qawwee isa dhugaa qabatanii yookiin ammoo eeboo isa dhugaa qabataniiti geerarra waan ta'eef jechuudha
Kanaafuu yookiin ammoo akka gartee amma fakkeenyaaf bifa itti qatafarii hojjette saniin baay'ee tokko bareedaadha. Irra dibaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Haala saniin yoo hojjettan baay'ee tokko bareedaadha jedheetii yaada. Bakka kanatti artistoota hedduutu akka malee miidhamaa jira jechuudha. Hamileedhaan ni miidhamtaa, diinagdeedhaan ni miidhamtaa. Itti ifaajjee kilippii tokko hojjechuun istuudiyootti muuziqaa itti dhoosiftee meeshaa itti hojjechiiftee hojjetaa meeqaa kafaltee irratti kilippii hojjettee YouTube irra si jalaa kaasuun kasaaraa hagana hin jedhamnedha. Irraa sirriitti of eeggachuu qabdan jechuudha. Kanaafuu inni tokko ammoo kan iccitiidhaan isinitti himuu deemu iccitii addaatii miti akkasii jennaanini sirba keessa yeroo maxxansitanii osoo chaanaalota Oromoo irratti maxxansitanii baay'ee tokko bareedaadha. Amman tana chaanaalonni Oromoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf amma Vision Entertainment akka hangafaatti haa fudhannu malee hedduudha namoonni gartee maxxansuudhaaf fi fedha qabani. Nama YouTube chaanaalli isaa kuma dhibbaa ol dabre kamiyyuu yoo kennitanii maxxansitaniif keessattuu kan duraan sababa muuziqaatiin subscribe qabu irratti yoo maxxansisiiftanii baay'ee tokko bareedaadha. Wantoonni amma isiniin jedhu kun beeki guutuutti akka laalamne godhaa miti beeki. Yoo miiliyoona takka laalame wantoota amma isiniin jedhe kana yoo fooyyistanii miiliyoona 2-3 laalamuu danda'a jechuudha. Kuni inuma shakkina waan akka taabneela mata duree chaanaalota Oromoo irratti maxxansuun hedduu takka isin gargaara. Amma chaanaala Oromoo irratti maxxansuu yeroo isiniin jedhu akka yookiin shanyummaa tittiin fudhatina. Maaliif seetan? Fakkeenyaaf amma ana jala namni jiru fakkeenyaaf amma ani yoo subscribing kiyya 100 ta'ee 100 kana keessa yoo xiqqaate 90 nama afaan kana dhagahu qofaa jechuudha. Chaanaala biraa fakkeenyaaf amma chaanaala biraa jala yoo dhayne yoo subscribe isaa 100 taate namni afaan Oromoo dhagahu achi keessa nama 10,000 5,000 ta'uu danda'a. Kan biraa sababa muuziqaa saniitiin osoo subscribing goone illee bira ni ga'a. Warri YouTube akkasillee sirri akkasillee numa jira. Keessattuu warra muuziqaa irratti hojjetaa jiranitti yoo kennatan irra bareedaadha. Maaliif kan isiniin jedhe anama fakkeenyaaf ol bahee yaada kiyya irratti ibsadhaami. Warri biraa ammoo kan muuziqaa qofa aartii qofaaf kan bane kuni namni isa subscribe godhe kun irra guddaa maalinni warra gartee aartii kana hordofuudhaaf subscribe godhe waan ta'eef hedduu isin gargaara. Namni waan dalagu tokko saba biraan gahuudhaaf faayidaadhaaf akka sagaleen keessan nama hunda bira gahuu barbaadanii mire kanaafuu nama Oromoo biraatti maxxansaa sirboonni amma hedduudha kan gartee chaanaalota biraa irratti maxxanfame ukkaanfame hedduudha jechuudha. Waan kana hedduu artistoonni kenna hin beekan waan ta'eef kanaafuu chaanaalota Oromoo irratti maxxansaa iccitiin isuma kana jechuudha kan biraatii miti. Haala akkasiisanii yoo hojjettanii sirboonni keessanii fakkeenyaaf amma Galaanaa Gaaromsaa beekamaadha. Akka fedhee Galaanaa Gaaromsaa jedhee yoo maxxanfame homa rakkoon qabu. Artistoonni haaroonni faa keessattuu wantoota amma isiniin jedhe kana fardeessaatii jabeessaatii akka gaariitti irratti hojjedha. Akka miiliyoona 5-6-10 akka laalamtanitti jechuudha. Haala sanii yoo hojjettanii ni guddattanii jechuudha. Harkarraa afaanii rakkataadha artistiin kenna jechuudha. Waan qabu walirraa fudhatee nyaatee bulaa jira jechuudha. Akkasiinuu sabaaf sagalee ta'aatii siyaasaaf akka sareetti ganda keessa ari'amaa harkaanis kawaa hin qabne jechuudha. Kanaafuu karaa kanaanis aga tokko hatta yoo xiqqaate kilippii tokko hojjettuudhaaf mallaqa dhaboo osoo hin taane homa kilippii sanittiin hojjettullee yoo argatte jechuudha. Haala sanii hojjedhaan isiniin jedha. Ergaan kiyya kun akka artistoota bira ga'u abdiin qaba. Ani Abduudha Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.